Kun kan qilleensarra ooluu miti. Akaakuu barnootaa Gadaa Kutaa 8ffaa lakkoofsa sagantaa 1ffaa mata duree maalummaa dabballee seemestara 1ffaa barri qophii 2014. Sagantaan kun yeroo gabaabaa booda kan qilleensarra ooluu ta'a. Kun biiroo barnoota Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota Gadaa Kutaa 8ffaati. Kan isinii dhiyaatu sagantaa 1ffaa mata dureen barnootaa maalummaa dabballee. Seemestara 1ffaa. Qopheessaan Sa'iid Abbabaa. Akkam jirtu barsiisa, barsiiftu. Akkam jirtu barattoota. Nagaa keessanii barattoota. Baga bacaqii gannaa baatanii boqaa birraatiin isiniin ga'e barattoota. Yeroo boqonnaa keessanii akkamiin dabarsitanii? Gaariidha. Yeroo boqonnaa keessanii hanga humna keessanii hojiilee garaagaraa hojjechuun maatii keessan gargaaruudhaan akka dabarsitanii fi qophii barnoota bara haarawaa kana jalqabuuf deemu dursitanii akka irratti qophaa'aa turtan ni abdanna. Barattoota. Barataa gaaddisaanii fi barattuu caaltuun barattootonni waliin hanga xumura bara barnootaa kanaa nu waliin turanidha. Barattoota. Barnoota keenya kan raadiyoo kutaa 8ffaa har'aa kan jalqabnu mata duree barnootaa maalummaa dabballee kan jedhuun ta'a. Barattoota. Barannoo kana booda maalummaa dabballee ni himtu. Kunuunsa dabballeef taasifamuu ni tarreessitu. Maalummaa maqabaasa yookiin immoo gubbisa dabballee ni ibsitu. Barattoota. Maalummaa dabballee ni beektu? Gaariidha. Barattoota. Sirni gadaa dhaloota daa'imummaa irraa kaasee gulantaa umriidhaan ijaaree kunuunsee ga'umsee guddisa. Kanaaf gadaa keessatti gulantaan inni jalqabaa dabballee jedhamee beekama. Umriin dabballummaa dhaloota irraa eegalee hanga waggaa 8tti kan argamudha. Haa ta'u malee gulantaan gadaa ijoolleen yeroo dhalattu keessatti ramadamtu gulantaa abbootii isaanii irratti hundaa'a. Kanarraa ka'uun ijoolleen yeroo dhalattu gulantaa utaaluun gulantaa biraa keessa seenuu danda'u. Fakkeenyaaf ijoolleen gulantaa abbootii yuubaa 1ffaa keessa dhalatan gulantaalee lameen duraa irra utaaluun gulantaa gaammee gurguddaa keessatti ramadamu. Gulantaan dabballee iddoo garagaraatti maqaa akka itti makoo fi soolee jedhamuun beekama. Barattoota. Barnoota isinii dhiyaate sirriitti hordoftanii? Gaariidha. Barattoota. Mee amma immoo akkuma teessuma keessaniin ta'uun maqaa adda addaa gulantaa gadaa kan jalqabaa maal fa'aa akka ta'an irratti mareedhaatii walitti hima. Barsiiftu. Barattoonni akka mareetan jajjabeessaa. Daqiiqaa 1 fi sekoondii 30tti gargaarama. Galatoomaa barsiisa. Barsiiftu. Barattoota. Mari'attanii? Gaariidha. Barattoota. Maqaan adda addaa gulantaa gadaa kan jalqabaa
bakka garagaraatti itti makoo dabballee fi soolee fa'aa jedhama jettanii mari'annaan gaariidha. Barattoota mee amma immoo waan hanga ammaatti barattan keessaa gaaffiin isin gaafadhaa deebii harka baasuun barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti hima. Barsiiftu barattoota irraa deebii nu fuudha. Gaaffii sirna gadaa keessatti gulantaan inni jalqabaa maal jedhama? Irraan deebi'a. Sirna gadaa keessatti gulantaan inni jalqabaa maal jedhama? Galatoomaa barsiiftu barattoota deebii barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti himtanii gaariidha. Deebii sirna gadaa keessatti gulantaan inni jalqabaa dabballee jedhama jettanii deebii barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti yoo himtan sirriidha. Barattoota kunuunsi ijoollee gulantaa dabballummaa keessatti argamaniif taasifamu maal fa'aa akka ta'an ni beektu? Gaariidha. Mee kanuma ilaalchisee barattuu caaltuun waan nuuf dhiyeessitu qabdi waliin haa hordofnu itti fufi caaltu. Tolee barsiisaa. Sirna gadaa keessatti dabballeen akka qulqulluutti yookaan wayyuutti waan ilaalamaniif kabajaa fi ulfina guddaatu kennamaaf. Fakkeenyaaf dabballeen hin rukutan, hin mufachiisan, hin beeleessan, yoo mana namaa seentees afaan goggogaa hin baasan. Oromoon ijoollee dabballee waan baay'ee mararfatuuf ijji hamtuun akka hin agarre gochuuf akka nama hin hawwanne godhee faaya. Ijoolleen umrii dabballummaa keessatti argaman maatii isaaniitiin kunuunfamanii naamusaan guddifamu. Fakkeenyaaf lakkoofsa adda addaa bifa taphaatiin ni barsiifamu. Waa'ee maatii fi ollaa isaaniis bifa hibboo fi tonta'een ni baratu. Oduu durii fi taphoota garaagaraatiin waa'ee naamusaa, jaalalaa fi kabaja maatii fi walii isaanii gidduu jiraachuu qabu ni barsiifamu. Galatoomaa barsiiftu barattoota waa'ee kunuunsa ijoollee umurii dabballummaa keessa jiraniif taasifamu barattuu caaltuun waan nuuf dhiyeessite sirriitti hordoftanii gaariidha. Barattoota ijoollee umurii dabballummaa keessa jiraniif kunuunsi gama maatii isaaniitiin taasifamuuf maal fa'aa akka ta'an akkuma teessuma keessaniin irratti mari'adhaa. Barsiiftu barattoonni akka mari'atan jajjabeessaa daqiiqaa 1 fi sekoondii 30tti gargaarama. Galatoomaa barsiiftu barattoota mari'attanii gaariidha. Barattoota ijoollee umrii dabballummaa keessa jiraniif kunuunsi gama maatiin taasifamuuf keessaa muraasni lakkoofsa adda addaa bifa taphaatiin ni barsiifamu. Waa'ee maatii fi ollaa isaanii bifa hibboo fi tonta'een akka baratan ni taasifamu. Oduu durii fi taphoota garaagaraatiin waa'ee naamusa, jaalalaa fi kabaja maatii fi walii isaanii jidduu jiraachuu qabu ni barsiifamu kan jedhan marii keessan keessatti kaasuun mari'annaan gaariidha. Barattoota
Mee amma immoo waan hanga ammaatti hordoftan keessaa gaaffiin isin gaafadhaa harka baasuun deebii barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti hima. Barsiiftu deebii barattootarraa fuudha. Gaaffii sirna gadaa keessatti sababni dabballeen kabajaa fi ulfina guddaan kennamuufii danda'e maali? Irraan deebi'a. Sirna gadaa keessatti sababni dabballeen kabajaa fi ulfina guddaan kennamuufii danda'e maali? Galatoomaa barsiif barattoota harka baasuun deebii barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti himtanii gaariidha. Deebii sirna gadaa keessatti dabballeen akka qulqulluutti yookiin akka wayyuutti waan ilaalamuuf kabajaa fi ulfina guddaan kennamaafi jettanii deebii harka baasuun barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti yoo himtan sirriidha. Barattoota maalummaa maqa baasa yookiin gubbisa dabballee ni beektu? Gaariidha. Dabballeen gaafa umrii gulantaa dabballummaa xumuratan jilli qophaa'ee gara gulantaa itti aanutti ce'u. Jilli ce'umsaa kun jila maqa baasa yookiin immoo gubbisa dabballee jedhama. Barattoota jila maqa baasa yookiin gubbisa keessatti wantoota raawwatamu maal fa'aa akka ta'an ni beektu? Mee akkuma teessuma keessaniin irratti mareedhaatii walitti hima. Barsiiftu barattoonni akka mari'atan jajjabeessaa. Daqiiqaa 1 fi sekoondii 30tti gargaarama. Galatoomaa barsiiftu barattoota mareechuun walitti himtanii gaariidha. Barattoota jila maqa baasa yookiin gubbisa dabballee kana irratti wantoota raawwataman keessaa muraasni sagantaa nyaachisaa qopheessuu, ijoollee gulantaa ceenirraa rifeensaadanii gubbee mataa irratti hambisuun gulantaa gadaa itti aanutti ceesisuu fi maqaa waliigala ijoollee caaniif maqaa moggaasuu faatu raawwatama jettanii mareennaan gaariidha. Barattoota mee amma immoo waan hanga ammaatti barattan keessaa gaaffiin isin gaafadhaa harka baasuun deebii barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti hima. Barsiiftu deebii barattoota irraa fuudha. Gaaffii jilli ce'umsa dabballee irraa gara gulantaa itti aanutti taasifamu maal jedhama? Irraan deebi'a. Jilli ce'umsa dabballee irraa gara gulantaa itti aanutti taasifamu maal jedhama? Galatoomaa barsiiftu barattoota harka baasuun deebii barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti himtanii gaariidha. Deebii jilli ce'umsa gulantaa dabballee irraa gara gulantaa itti aanutti taasifamu jila maqa baasa yookiin jila gubbisa dabballee jedhama jettanii harka baasuun deebii barsiisaa yookaan barsiiftuu keessanitti himnaan sirriidha.
barattoota. Barnoonni keenya kanaarraa asumarratti xumurra. Torban mata duree barnootaa gaammetti xixiqqaa kan jedhu qabannee dhiyaanna. Hammasitti nagaan turaa barsiiftu. Nagaan turaa barattoota.